هدا مو أكمل ياسين فودو هدا أنا اللي فودو هدا وقاتو قوتو كوباتا إيه جدا ومكانو سموتو يو أني هي ما جرا شريان فقدا جت أما ج حفوريتي يمكن هم سقليتي حفور أما جهات جت أنا بروان إن دي بيجتشودا وان إن دي بيرون نيجتشودا تكفى دورة دبرتي كهفودا هم فوداني الرالمون أرجعتني يمكن مو أكاسيتو كارو فانتو جراتشودا dubartiin kun gaafa biyya mukaanus gaafa barahaa keessa qaxxaamurtee biyya Masrii seentu waa hedduu keessa dabartee biyya Masrii kana seenti jechuudha. Maaliif seenti? Ilmaan guddifachuuf seenti. Jireenya duraanii sanirraa of jijjiiruuf isin galee garuu dhiironni akka dubartiin dhobsituutti maaliif hin dhobsine? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan chaanalee nagaa kootti alhamdulillah galata rabbii hadammoo walitti deebinee jira maali walitti deebinee isuma kana walitti deebinee waa'ee mukaanusii fi abbaa kaanus yookiin immoo yeni oromoo akkam jedhama yuutuubiin isaa akkasii yaasiniini yuutuubii kenna like godha share godha subscribe godha isiniin jechuu barbaada nuti shamarranii mukaanus gaafa biyya kana dabarfattu ijoolletii guddifadha abbaa manaa kiyyallee achirraa biyya sanitti fidadheette yaada isii keessa sammuu isii keessatti yaaduu dandeetti sanisiif rabbitu beeka angaruu amma waa'ee jaraa odoon taane dubartoonni biyya keenya kanarra gaafa baan nuti gaafa biyyarraa baanu uf jijjiirratti ilmaan keenya guddifanna jenne dubartoonni warroonni ilmaan dhalanii deeman jiru warroonni immoo jaallatanii deeman warroonni immoo akkasumatti heerumanii deeman jireenuma keenya kana fooyyessuuf biyyaan baadeemna ni kana ni deemna sambooddee mootu jechuudha dubbiin akkana taate ani bar kana dhibu maaliif dhiironni hamma dubartii obsuu hin dandeenye fakkeenyaaf isin ijoollee lama gattee deemte barahaa kana keessa darbitee biyya Masrii seenuu jechuun jabduudha inni immoo waggaa tokko taa'e waggaa lammaffaa sadaffaa taa'uu hin danda'u jedha yookaan isin karoora baafattee ilmaan kana akkamitti fidaa abbaa manaa kiyya kana akkamitti biyya san fidadheettee karoora baafataa jirti shamarran kaanii fi nuuf immootu barumsa akka ta'utti beeka ati gaafa asitti abbaa manaa kee dhiiftee biyya biraa kuttee inni akka tabiraa fuudhu beekamaadha jarri kun nama wal jaalataa ture jechuudha yeroo duraate rakkoo hedduu keessa wajjin nama tareedha dursaan tokkoffaa jechuudha heerumanii abbaa manaa isaanii deemuun rakkoo guddaadha gatanii deemuun rakkoo guddaadha hamma dandeetteen hamma jireenyi sitti mijatu baatus jireenya abbaa manaa keessa wajji oofatte sarahaa raahaatti taata itti gammadda wajjin jiraatta ilmaan ni argatta namoonni tokko jiruun biyya kana ulfaatte kan jedhamu malee jiruu biyya kana namni haala hojii beeku ittiin ni jiraata namni haala hojii hin beekne jiraachuu hin danda'u namni akka fakka anama dhugaa rabbisin jechuun biyya kana keessatti hojjedhee jiraachaa natti hin danda'u garuu gaafa biyya namaa deemte hojjettee jiraachuuf jijjiiruu ni dandeetta biyya kana keessatti an hojjetanii jiraatan hin danda'u saraahaa dhugaa dubbadha jechuudha namoonni amma hin taa'inii hojjedhu maal jedhu jechuudha garuu bakka maal hojjedhe sammuu kee kana keessa akkasitti yaadaa jira jechuudha kuni dadhabbiin sammuu kiyyaati malee namni waan fedhe hojjete itti gammada namni waan fedhe hojjete ni argata tikkas ta'ee guddoos ta'ee garuu immoo natti ulfaata waan isaa bicha wallaale akkas isin jechuu barbaada dhaamsin ani isin dhaamu dubartoonni hamma tokko ilmaan ka qabdan ilmaan keessan bira abbaa manaa keessan bira hin deemina ilmaan keessan guddifadhaa gaafa ka rabbiin isin halaafisu dhiirri amma nama siisu isaan dhiisati warrootuma kaaniniyyuu amma nama siisu dhiirri bara kana garuu ka kaayoo ofii qabu ka ilmaan kee jijjiirti kanas jijjiirti jedhu hanga tokko obsuu danda'a garuu gaafa yeroon dheeratte homa waan obsuun jiraan akka ani yaadutte namoonni dhiironni tokko akkasii sammuun isaanii isin achi fataa jettee jiraatti anasi kophaa jiraadha maal waan akkas jedhamu sun hin jiraa bara isin galee akkas inshallah rabbi halaafisu isin jedha waa hundumaa rabbiin khayrii haa taasisu maaliif wallahi bedduu takkatti natti dhagame maaliif namni tokko wal jaalatee gaafa kophaa kutu
isin inni immoo isin na dhaabbattee jiru dubartoonni ni dhaabbati yeroo ammaa kana wallahi billahi ilma haa qabaatu waan fedhe haa ta'u miti ni dhaabbati maaliif isinlee bultii barbaadde waan ta'eef isinlee jireenya mataa ofii jiraatti ilmaan nama nyaattu bara ilmaan nama nyaattu dhugaa hoo dubbanne ilmaan kan nyaattu midhaane ilmoo bira soo argatan saraha sanu garuu immoo ilmaaf haadhatu caala dhuguma hamma fedhoo kan ta'u ta'e ilmaaf haadhoo isaatu caala haati amba garuu immoo otoo kiyya takka ilmaan isii kan achitti fudhattee guddisuu ni ulfaata biyya ambaa keessatti ni ulfaata anamma yeroo hunda kaanus biratti argamale yaasin biratti mucaa xiqqishuu san dubaraa san hin argu jechuudha maaliif takka himaatee isii bira gaafa galchuu danda'a daa'ima xiqqoodha haadha barbaaddi bobaa dubartii barbaaddi waan ta'eef bobaa haadha barbaaddi waan ta'eef garuu baay'ee ulfaata haa ta'u namoota sanii gadi gatanii deemantu jira dubartootaaf immoo fakkeenya ta'a jechuudha fakkeenya ta'u ilmaan gatanii deemuun baay'ee mata ulfaata ilmaan gatanii hin deemina haa ta'u namni gaafa biyyaa ba'uuf jijjiiruuf ba'aa gaafa biyyaa ba'u jireenya kana fooyyeffadha bakka jedheetiin kanaaf biyyaa ba'a jechuudha garuu odoo akka nuti yaadnu dhiironni yaadanii jiruu bareedaa jiran garuu akka nuti yaadnu isaan hin yaadan dhugaan isin jedhe isaan hin yaadani wanni goonummoo hin jiru jireenya keenya keessattuu dubartoonni wanni waa gootu wanni waa oolchu tokkollee hin jiru isin galee rabbiin immoo hunduu harka isaa waan ta'eef wanni godhamu jiru sarara dubartoonni jechuudha waan kanarratti of eeggannoon isin goota mallaqa keessanii irratti of eeggannoo jabaan godhaa jechuudha kaatee mallaqa kee ergitee boodarra immoo yoo ni kabiraan fuudhe sammuun kee ni jeeqama sammuun kee akka badaatti jeeqama sammuun kee akka badaatti maaliif jeeqsista mallaqa kee qabaate taana waan tokkorraan oolchita samboottee baqa wata kan jiran jechuudha dhiira amma amantaan hafe amanamtu dhiira amma tokkolleen amanamu dhugaan isinin jedha akkas isinin jechuu barbaada viidiyoo keessanitti baay'isee viidiyoo keessumarratti dhaabaa like godhaa share godhaa subscribe godhaa namoota biraan naaga'a isinin jechuu barbaada nama hundaafuu barumsa ta'a wanni borii ishee kanarra ga'e isii biyya ambaa waggaa dheeraa jiraatte sirra ga'uu danda'a isin dhiyoo deemte akkasii nagaan naa tura assalaamu alaykum warahmatullaahi